እና ሮዛ አይንሽ እንደዚህ ያየልኝ ትንሽ እጀከ ከተቆና ቀበዱ አቀበተ ሰርፕራይዝ አለ ላንቺ ሰርፕራይዝ ከሲፍ ቀባ ሰርፕራይዝ ሰይዶ ምንድነው ሰርፕራይዙ አሁን ከፈች እውነት ነው ከፈች በኔ ጀከ ማል ደስታው ለፈነዳት ነው ደስታው ለፈነዳ ነው ገመቹ ቆይ ከስከበመና ማል እስከበካ ምን ሆነሽ ማል ይጀቀብካስ ዱጋ ነገሩ ምን ሆነሽ ነው ደስታ ነው ገመቹ ለከስ ይጎዳ ዱጋ ነገሩ ሰይዶ ዱግማ ከለብት ነካች ደምታ ግን እውነት ነው ወይ ውሸት ነው ወይ ማቲ ሰይዶ እውነት ነው አንቺልሽ ኧረ እውነት አይደለም ይሄ ውሸት ነው መሰለኝ ወይ ማቲ ዱጋዳ ኤካ ዱጋ ረቢ ሰይዶ ዱግማ አስከበደ ምን ሆነሽ ነው ወይማ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل جرتنا نرتو دعوة كنا بكجرتني نجني سوجين هجرات ويتشاق ويارة مالك بدي سيدو في سربرايز سربرايز أركاكبا سربرايز يكون إسكان إنه في مال فيو كان جت تنتاتي مرتي وادا كبدي دو في شولا وادا سيف جلي مرتي يو كان قبيلا وادا سيف كبدي دو في روزا في قطوف دمي شولا أتي تيا أني كان كيتي نمن تكو أكستين كلوفني جارتي نما كتاتي حاسبة كنيفي جارتي تي أكتات تي يكوف أكتاتي كده متى جرتي شولا شيء سرپرایز قد شوف ديما أكو مارجتان فيديو ديبسا سوميا إيجا توري سوميا ديبسا جرتي دينغا ده فيديو نقد ديسني روزا وجين روزا مال جراني تورتي سوميا وجينيان ندويني سيمالي جنان هدو غرانيا تت وانا كاسين نتبتينا بوتشستي ميل جلس كوفينا قتينا دربتي ديمتف سيدي مقوف الماني سايت مودسي جتين سيدي مقوف الماني سايت مودسي وانا تقول نانجت سيغور اجچوني سي روزان ناديسو في يچودا يو سميان انا اجتي سميان اسي جتي المان فيدنا مودست يو اسي نترارمتي روزان اسو نجالت اسو نفيتو ناديسته سميا يچ ناديسو في ديمتي چودا يانسي كان سيف قد آجتين كنافو وانا آرسيتف غرو ميلا جلس كوفي كاللچ سيد انغدي ميلكم كوبي وافدي ميلك الله فارماسي نرغتي وجين ديم نو جين بولنا جنا سيجچ فيغا ديمه اتغرو نتبته امتنا كول سيستم نبرا فيديو نو رابدي نبرا ديم تسنيف موركسن ارته يو اتوان كان غوت وان اتغود نانجري سيف غودا سيجچ سيدي نديسا يو اتري دغرو ادنا سيدي تيرمايتت روزان جرجرته لكين آريدان ميرا كيس سنتي أرمول فونا أرمول جنبولو مالي كاميرا على تينواسي مبرا بولا يجت تورتيو يا غرو شرع لين هيامو انتو سيرفيس وانا كسوان انتانف كنافو ومنس كومنتي جراتي أربورون جديني أرمول فودي يتني سلين أرمول مانغودو إرجيتي بورماني كان هيد يتدورته سوني لما مانغودو لف مكاني كوت أركا إيبالو كوت بكا كندا من جرامو يسنيس نبيتاني سيرو كندا
har'uma kee har'uma deemin jedhamu maanguddoo ganaa keessa filatamee kamtu lafa jira kamtu magaalaa jira kamtu fagoo jira kamtu biizii hin jiru laalamee guyyaa itti turu laalamee qaxaroon qabamee akkas naan jedhani maanguddoo dubbisnaan itti qophoofnee eenyu wajjin deemna ebaluuf ebaluun eenyu nu kennite nam tokkichi kophaa ka'een deemu maanguddoon haala sanitti qophoofteet bira dhaqan ka'anillee cal'isanitti dhaqanii bilbilanii fi isinitti tajaajilamee yoom isinitti haa dhuftu iddoon addaan fagoo waan ta'eef magaalaa kana keessa waan ta'eef mee guyyaa akkana isinii dhufuu deemna isinitti tajaajilnaa dhimma isinirraa qabnaati guyyaa nu godhaa manatti isinii dhufuu deemna jedhanii isiniin maanguddoo hayyamsanii maatii isillee gaafatan jechuudha. Kanaafuu kun gana piroosesii waan qabuuf guyyaa 2 3 4 yookaan torbee takkallee taa'uu waan danda'uuf hanga piroosesiin kun dhumatutti roozallee morka isiitiif miira keessa seentee aartee ammuma haa dhumatu waan jetteef wanti amma ulfaayanii amma dhala waan hin jirreef saniif wanti hundi tasgabbiin jedhanii guyyaan xiqqoo taatu namni gariin 15 wali qaxaruu danda'a torbettis sanii olittis ta'uu danda'a garuu akka yeroo atantamaan godhanitti maanguddoo dubbisee jira maanguddollee akkasii qaxaroo nu qabdee jechuudha taasii jechuudha san dura garuu hanga sanitti roozallee waan jarjarteef akka isiin tiyya taate dura garuu akka isiin akka roozan tiyya taate akka anillee ka isii ta'e amartiin waadaa tun taas keessa jirtu akkatti anaafsi walitti nu hiiti jechuudha ta walitti nu hiitu amartii waadatti qubeellaa waadatti jechuudha qubeellaa waadaa ati tiyya jilbiifadhee itti diruuf natti heerumta akka hin jenneeniif isiinu na fuudhichaa jirti sitti heeruma na hayyamte anillee si fuudhaa aniif sillee wal jaalanne walii hayyamnee wal fuudhufu murteeffannee mirkaneeffannee jirre jechuudha kanaafuu garuu amartii tana waadaa siif seenee jedhee itti gochuuf deeme jechuudha ati tiyya antan teeti kan jedhu amartii kana godhuuf deemaa jechuudha kanaafuu roozaa bilbilee waamee jira yaa aspaaltii gubbatti karaa gubbatti hordoftoota fuulduratti kaameeraa fuulduratti hordoftoonni illee nuuf haa beekani namni karaa deemullee kan argellee nuuf haa beeku ka quba isiit irratti argullee nuuf haa beeku tasa idii ta jedhu inuma barru gubbarratti tasa idii roozan nam tokko akka ittiin kaloofne jedha san itti gochuuf deema kanaafuu roozaa waamee jira karaa gubbatti isiin karaatti ni kaana hidhattee yaaddu yookaan immoo karatti maanguddoo ergamtettee yaaddu yookaan uma viidiyoo biraa waraabuuf deema yookaan uma biraatiif nu waame jettee yaaddi qaxaree waamee bakka kanatti kootti jedheenit naannoo mana isin galturra dalga maqeetiniin waamee bakka kanatti kootti jedhee waamee jira ni dhufti jechuudha sa'aatii isiin dhuftetti immoo gammachuu isii wajjin kan laallu ta'a sa'aatii aan amartii baasee waadaa naaf seentaa akka tiyya taate natti heerumtaa jedhee yeroo aan amartii kana jilbiifadhee itti kaa'u yeroo quba isii keessa seenu gammachuu isii dhagaame akkattuu mucattiin faandishaadha inga gammaddii sa'aatii amartiin kun itti seentu immoo akkam akka isiin taatu akkuma addaan dhootee dachii gara galchine yaadu jira gammachuu isii jarraa arguu barbaada kaameeraan akka tolchenarraa fuudhutti kaameeraa sirreessee kaa'adhee haala saniin roozaa amartii itti kaa'e jechuudha amartii qubeellaa kan itti godha jechuudha kanaafuu hanga dhumaan wajjin tura deebisaan sumayyaan deebistellee dhageettanii jirtanii namni isin hin gallee jiraate sumayyaan akka haasoftutti dirqiin akka Saa'idii akkas jechiisu jira malee roozaan saahibatiyyaa geeletiyyaa Sa'iditti osoo ana beetu ittiin heerumtu jetti osoo ana beetu wajjin nyaanne dhugne ittiin heerumtu maaliif isiin na beeti ana walis saahiba waliin dhugaa turre wajjin nyaata turre sumayyaa waan jibbitu keessaa dubartii isiin saahibaa ta'e isiin beetu akka an fuudhu abadaan hin barbaaddu duras na himatti turte kun immoo akka carraa ta'eetiniin anillee niyyaa hin qabu dura yaada akkasillee hin qabu isiin waan na jabneef waan hin jaaranneef waan isiin hin feenu godhee hin godhu jechuudha garuu maal godha mare hiree rabbi fidaa roozaan afide jechuudha namoota hedduu koomentii jalatti rabbi si badhaasee waan sumayyaan si azabdeef rabbi roozaadhaan si kaasuu fi rabbi roozaadhaan miidhama kan keessan bakka si buusuuf roozaa siif kennee jedhan namoota hedduu naaf gammaddanii roozaan anaaf roozaa walitti nu jaalatanii jirtan namoota hedduu jechuudha nama kuma meeqa koomentii barreesse hundi keessanuu akkasii karaa keessatti illee roozaa gadi dhiisin fuudhuu qabdaa jedhanii jiran jechuudha hedduu naaf galatooma ulfaadhaa waan naaf jaalataniif namni waan ofii jaalatu namaaf jaalata isillee waan jaalataniif anallee waan jaalatanii nu kabajaniif nu lamaan waliin nu jaalatanii maashaallah koomentii teessanii arginu fa'a boru iftaan wal fuudhu miti sa'aatii takka daqiiqaas takka tursiisuun qabnu sila wal fuudhuufaniif sin jechuudha
Kanaafuu hedduunaaf galatooma dubbii isin dheeresse hanga roozaan dhuftu callisee isin naasa jedheeti. Salaamu alaikum. hordoftas daawwattoota keenyaa akkam jettan nagaa jirtanii bakka jirtan nageenyi si wajjin haa jiraatu jecha Rozan dhuftee na bira geette jirti kunoo akkuma argitan mee Rozan nagee gaafadhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hordoftoota fi kabajamtoota keenya hundi keessan akkasuma warra amantii biraallee akkam nagaa qabdanii isiniin jecha hadda Saida wajjin abbaa manaa koo qaalii isa fuuldura abbaa ijoollee koo abbaa Kaalidii koo abbaa maalii koo wajjin kan jenneef ganaa nikaa hidhachuuf deemna ganaadha inshallah tokko dimatanaan jedhee yaada akkasii hordoftoota kabajamtoota keenya hadda ka maal akka qabate Saiduna dhasitti bilbila nayaami waan nayaamiif mi walumaan lallakaami. Okay. Arra Roza tajame dhufe yaw waan jirullee deebisaa isinii deebisnee inni turre viidiyoo dhumarra gadhiisne viidiyoon dheengadda gadhiisne ta'an sun immoo Sumayyaan kalee viidiyoo gadhiistee jirti. Gadhiistee jirti. Waa'ee Sumayyaallee dubbatuu fi achuma waan birallee ni haasofna waan irra geenne waa'ee maanguddollee akkuma dura isinii himetti maanguddollee yaw guyyaa takkaan atantamaan hin ta'u aadaa seera jira akkasii mire Roza waan wajjin haasofnu jira jechuudha. Amma arti guyyaa gammachuuti garuu ta'ullee ani hedduu gammade akkamitti gammadde? Gammachuu qaba garuu numa laalame. Deebisaa Sumayyaan deebistellee moo waan ati eeddu hin deebisnee akkuma dura isin himetti Sumayyaan mee maal jette atummaan viidiyoo laalte? Sumayyaan hedduu takka afaan Amaaraaf haalli waan hin beekneef mi'oon takka waan wajjin jirruu fi hedduu takka naa dorgomtee turte. Waan garaa nama nyaatu dhugaa rabbii hedduu takka garaa na nyaatee jirti yeroo isin akkas jettu hedduu baay'ee takka natti dhagahamee jira Sumayyaan baay'ee garaa na nyaatee jirti dhugumaa akkuma isin jettee waliin nyaannee waliin dhuynee waa hedduu waliin taanee dammoo deebi'ee ammoo hiriyaadha jechuun bakka waa baay'eedha Sumayyaa akka jedhee himu hin jiru. Kanaafuu hordoftoota kabajamtoota keenya hedduu takka yeroo isin akkas imimaan isii kun keessa xopxop jechuu gahee hedduu takka natti dhagahamee dhugaa rabbii dhugaa imimaan Sumayyaa fuularraa beeksisaa ijarraa beeksisaa tolcha alaalaa hin harkitanii hedduu takka akka dubartii tokkotti hedduu takka natti dhagahame jechuudha. Mee akka atoo sitti hin dhagahamne garaas nyaanne isa idira biji. Anamo. Ana garaana nyaatte illee mana nyaanne illee. Maaliif? Garaana nyaatiniif. Kun amma waanyummaadha. Atuu maal jetteef? Atuu osoo na jaalattu. Osoo natti heerumuu feetu. Osoo na kabajju maal jedhaa turteeti. Yoo ati Saiditti dhuftee ka wajjin walitti araaramtan taate. Yoo fiddee ilmaan isaa keetti mul'is taate waan ati godhinaan jette ni godha jechuun kan kee siifdi isaa irraa si gora jaarsa keetti irraa jechuudha mire. Osoo atuu kabajaan akkasitti miila jala kuftee itti boottee kadhattu. Miila jala kuftee itti boottee kadhataa jirtu. Miila qullaa kophee kee baafattee isiin naa wajjin haa bultu naa wajjin haa deemtu jechaaf. Akkuma kophee godhadhu na reeffadhee. Jala fiidee akkasitti maaksisan isii bittee naa wajjin bultitee si shawwaddee viidiyoo san waraabdee gadhiistee sitti kolfisiisuun sunuyyuu. Sirri miti mire? Sirri miti garuu ammoo osoo atuu akkas godhaa jirtu isii waan akkanaa gochuuf ani itti harreeyu malee garaa na nyaanne jechuudha. Sirriidha anillee aaree jira hedduu takka na aarsitee jirti hedduu takka booyaa ture garuu ammoo jecha isii kana laaluu dadhabee hin baqqaatu. Sigalee yeroo isin akkasitti boottu san jechuudha. Yoo bootten boonni illee. Sumayyaa gadi qabii ilaalee yoo jibbii aarte aarii isiiti jibbaa isiiti viidiyoo isii laaluu dadhabde malee sigalee imimaan kun ija keessa fiigee ni barre yeroo isiin mee Sumayyaan jechuudha Saidoo badii makiyya mee maaluma dubbatte waan badii kiyyaa Sumayyaan waliin nyaannee waliin dhuynee jettee qaaqoo jirti sigalee waan biraa yaadannee kayyamanii waliin turte beekaa miti beekteeti ni miti Saidoo waan dubbii dhugaa irratti illee dhaabbaddu dubbii dhugaa irratti illee hin deemin waan kee rakkitti badama dubbattee Sumayyaan waan gaarii malee waan takka dubbattee hin jirtu. Yaatama diraamaan isii siin galle. Naa galee jira diraamaa wayiituun qabdu isii. Abaddu akkamitti siima siime Sumayyaan tokkoffaa waanyoo fiigaa dhufte waanyummaaf yoo kanatti deebi'aan jirtu. Ilmaan tiyanaa kennitee kennaan jirtu. Galee mitire seerallee osoo gaafa dhaga ilmaan waggaa torba guutanitti akka waan adda qodachuuf fudhachuullee hin dandeenye haadha biratti guddattu jedhan fakkaate. Kanaaf ifi nama hizdiif waanyummaaf argite akka ati natti hin heerumneef uummanni guutuun koomantiin dachiin Amaaraa itti Oromoo itti guutuun
roza si jalanne jirra fuule sirri dhageessu jirani yeroo maashaallah bareedu jedhan ijoolleen amaara ta'e si deeggartu guutumee komanti jira seen tokkicha hin fuudhin jedhu hin jiru si galee warri amaariffaan barreessu guutu hundi isaanii maashaallah mucoon ajaa'iba bareedu dhiira dhalaan firrummaan Sumayyaatu Sumayyaan mataa isiitu bara ofii si jaalatti akka ati bareeddu duraanuu si maal jetti Sumayyaan osoo anka si hayyamu taate osoo dubartii tamiin si hayyamu taate duraan siin himne beeku niccitiidha dubartoota hiriyootan keessaa ta'an beeku keessaa osoo dirqama seedaa fuudhu kanaan jedhan taate osoo roozaan jaarsoo qabatte addaan baasee akka roozaa fuutu si godhan na jaalatti Sumayyaan barsi jaalatti na jaalatti la Sumayyaan amma jaalala keessaa yoo YouTube isirrattu jaalaluma kee dubbattee Sumayyaan jaalala kee dubbattee beekam ati amma osoo yoo natti heerumuu kan keetilleen Sumayyaan of duraaf sillee jibbitu wajjin ni jiraattan si galee amma carraan guddaan sani dubartoota biroo taate wal nyaatuun wal lolu wal fixuun anaa yoo na rakkistan garuu ati Sumayyaan akka malee wal jaalattaniif akka malee wal jaalattaniif Sumayyaa wajjin ati masaanuu taate jiraachuun ilmaan tijalleef gaariidha isillee maal jette beekta roozaan nama gaarii ta'uu irraa kan ka'e isii fuudhurraa ijoollee tiyyaa osoo na biraa fudhatee si bira galtee osoo waan waatee ilmaan tiyya si biratti hafte roozaan ilmaan tiyya akka ilmoo ofii ilaalti nama akkana na jaalatu kana deemee heeruu maariyaman ati maal jechuu barbaaddeeti ma jechuun maal jechuu barbaadde osoo inni nama isii akkana naaf yaaddu kana jedheeti yeroo itti heerumattee yaaddaati jechuun haasayeeti kanaafuu isiin amma wanni achirratti inni jaallatti illee ni feeti garuu inaaffaa laali ummanni guutummaa jira beektaa Sayyid yoo roozaa fuudhe Sumayyaa itti osoo isiin dhuftee mana ari'aa jedhan lakkin ari'amna sii miti barka ariitu ana nariit Sumayyaa sitti ari'amoo Sumayyaa si ari'a maaliif ariitu maaliif roozaan bareedduudha ara Sumayyaan illee bareedduudha nama gaariidha roozaan miskiinaa yoo isiin san inaaftee roozaa fuudhee jennaan jette maa akkasitti guyyaa takkaa osoo bulin fiigaal kan hin dhufte nama hedduu guurtee kan dhufteef nama afuruma meeqa isiin amma inaaffaa akkas godhaa jira beektaa garuu viidiyoo daladdee maxxansan irratti anillee akka dhageeffadhetti maal hubadhe beektaa akka ati argitee Sumayyaan na jaalatti jettee akka ati isii garaa nyaattuuf roozaan obboleettii tiyyaa roozaan garuu cakkantee narratti akkana gooti roozaan obboleettii tiyyaa wajjin nyaannee dhuyine geelee tiyyaa waan akkanaati jedha haasaa turte Sigalee miti haddalee borullee dhugaadha waliin nyaanne wajjin nyaatu baraanaan waggaa kudhan wajjin nyaanne dhuyine ilmaan tiyyaa naan fiddu wajjin jiraanne sila akkas wanti jette kuni garuu wanti isin akkana gootu maaliree waanyummaaf akkana gooti sidii fakkaata waanyoo takka hin qabdu dhaabala dhugaa siima waanyoo hin qabdu Sayyidoo gara dhalaan deemin kara dhugaa deeme malee waanyummaaf waanyoodhaaf miti Sumayyaan nama gaariidha በጣም ይገራና ኛቱ ይልከው osoo haga feete jechuun garaas nyaatu haa nyaatu ka garuu isin bar waan si jaalattu gaarummaa kan kee malee waan badii kabraa kaasuuf tokko hin jiru waan kan kee bicha haasuuti malee kiyee tokko manna badii kan kee waan badii kan kee kaasuuf tokko illee hin jiru kanaafuu waan isin jaalattuuf anamma waa'ee isii haasaa dhiisitii deebisaan isin nu deebiste kana deebisaan isin nu deebiste kanallee haa ta'u waan feetaa gettu isin amma dantaa isiitti isin qiliyaaseentu dantaa isii osoo hin taane dantaa isiitti qiliyaaseentu dantaa hin malee atillee kaleessaa jarjartee mire maanguddoo amma ergitu malee ar'umol fuunaa jettee morka isiitiif aartetti turte morka isii qofallee fi miti asina jaalattallee saniifuu ejjina malee akkanutti hin heddummaannee yoo waanyollee ni baay'ata isirraayyuu kaasee jechuudha kanaaf osoo hin bubbulin maanguddolleen guyyaa qabnee jirra amma silaa wanti goonu hin jiru mire maanguddolleen guyyaa na qabanii jiranii dhaquuf maatii keetitti atillee maatiin qopheesta isaanis osoo hin galin anguma saniifuu argitee seerna kijibaa na fuudhuun hedduu Sumayyaan inaafsisuu fi akka hin jenneef namoota hedduullee akka subataa jiranii ansi fuudhuuf murteessee jira ammaaf waa'ee Sumayyaallee asoof hin dhufne dhimma biraatiif si waame anguma saniifuu ati har'uma jalaa turtee kaleessaaf dheen gaddas anillee immoo si jalaa turuu kiyyaan dadhabbii kiyya ta'aayyuu akka si jalaa turreef ati hidhamuu qabda maaltu na hidhama poolisii illee siin hin jedhuti jaalaluma hidhamuu qabda jechuuf isan dhiisite amma walumaa galatti an sarpiraayisiif qaba sarpiraayisii maaliin sarpiraayizii ajaa'iba siif qaba sarpiraayisii akkamitti laata akkam akka ta'ellee siif hima ija kan keena hidhatteetini sarpiraayisii godha gammaddee atammaanuu laali gammaddee jira uummata fuulduratti mata duree asii ture gammachuurraa roozan kolfuu fi faandishaa taatetti akka bombite dhooti jedhee yaade ture ተፈነዳለች ያዘጋጀቱን ስታይ እቺ ልጅ በደስታ ቡም ማለቷ የማይቀር ነው በቃ ተፈነዳለች ተፈነጃለች ተፈነጃለች አይዋ ተፈነጃለች ተፈነዳት ቡም ብቻ ሳይሆን ፍንድት ነው የምትይው አይዋ ሰርፕራይዙ ሱማያ ሳይዶ እንዴ ሰርፕራይዝ ምንድነው ሰርፕራይዙን ታይዋለሽ አሳይሻለሁ እሺ በቃ ጨፍኝና አይንሽን ተስተካኪና ሰርፕራይዝ አርግሻለሁ ሮዛ አይንሽ እንደዚህ ያየልኝ ትንሽ ጀኬ ከትቆና ቀበዱ ናቀበተ
ሰርፕራይዝ አለ ላንቺ ሰርፕራይዝ ከሲፍ ቀባ ምንድነው ሰርፕራይዝ ሰይዶ ምንድነው ሰርፕራይዝ አሁን ክፈች እውነት ነው ክፈች በኔ ጀኬ ማል ደስታው ሊያፈነዳት ነው ምንዳን ገመቹ ቆይ ያስቀበምን ማል ያስቀበታ ምን ሆነሽ ነው እና ምን ሆነሽ ነው ይጀቀብካስ ዱጋ ነገሩ ምን ሆነሽ ነው ደስታ ነው ገመቹ ለከስ ይጎዳ ቾከን ሲጎዳ ዱጋ ነገሩ ሰይዶ ዱግማ ከለብት ነካች ደምታ ግን እውነት ነው ወይ ውሸት ነው ወይ ማቲ ሰይዶ እውነት ነው አንቺልሽን ኧረ እውነት ነው አይደለም ይሄ ውሸት ነው መሰለኝ ወይ ማቲ ዱጋዳ ዱጋ ረቢ ሰይዶ ዱግማ አስከበደ ወላሂ ዱጋዳ ወላሂ እውነቴን ነው ምን ሆነሽ ነው ወይማ ዱጋዳ ወላሂ ኮና ተነስ ና ከይ ማለፍ ይስከይ ማ ይስከይ ማልታት ምን ሆነሽ ሰይዶ ምን ሆነሽ ማልታት ሰይዶ ለኒ ሲበቃን ማለፍ ሱመያ ነጃለቲ ባይ ነጃለትን ሱመያ በትወነ ከነንደለ ጉንበር ባቱ ሱመያ አርጌ ጅራ በቃ ጉንበር ወሲጃለ ባይ ተከሲጃለ ዳቢቲ በቃ ሱመያ ገራና ያንተ ጅርቲ አናፉ ኢንፈኖ ሰይዱ በቃን በርባዱ ዋነ ከነነ ራዲዚን ሱመያ ነዱ ተከንጃለ ዳትስ ዱራንስ ያቲ ዋን ሲንጀዳ ጅሩ ይዳርቱ እንደግፈነ ሰይዱ ጨከንቴቲ አከሚ ተከነ ነቆተ ይዳጅርት ሲገለ ሱመያ ዱ ተከነ መነጃለ ቶይዱ ተከነ መከነ ከባጀትኒ ዋንኪ ሃሶ ጅሩ ሲገለ አቲያም ዱርመን ራዩና ሱበት ወርቴሞ ሱመያ ፊ ጨከንተ ሰይዱ ሲጃለ ዳክኒ ምትቆ ሲጃለ ደገሩ ሱመያ ዳፊን ጀለትኒ ሲጃለ ዳ ሱመያ ዳፊን ጀለትኒ ሲገለ በቃ ዋኒን ጎሉ ተከን ጅርቱ ሰይዱ በቃ አትስ ዱራን አከነ ማቦለቲ ከንገቲን ነጃለ ተበቃ አኒ ለወነ ጎሉ እንጅሩ አኒ ዱ ተከን ሱመያ በጣም ተወደ ወዳችሁ ሱመያ የሚያልገባም በቃ ቱራፊ የሱመያን ከሲ ሀየምቱ ታቴ እሺ የቴው ሱመያ ሲያየምቱ ታቴ አንሱመ ይረቲ ኒሩማ የፊን ሞቶን ሱመያ ረቲ ሩሙን በርባዱ በቃ ፈን ሱመያ ረቲ ብሉሙ አትለ ዱራን አከበለቲ ተንት ነጃለታን ሰከበለሳስ ጃለዳ ወብሉሙ መኪናን እትፉፍና መለን ሰይዱ በቃ ከነቦዶን በርባዱ ሲገለ ሱመያን namni wal jaalatu lubbuyyuu walii kana waahid waliftaa sumayaan sigale osoo isin akkanatti sumayaan na jaallattu osoo isin obboleettii teenaan jettu akkamitti irra heeruma sigale ani jaalladhe si dhabuu naa wayii malee sumayaan akka si dhabduun barbaadu barbaanni qamaan godhalee giddiidhaa sayintuu diifamanirraa ta'e barbaanni qamaan godhalee giddiidhaa sayintuu diifamanirraa ta'e sigalee sayintuu dirqiidhaa waan godhuun dhabee ishee diifamanirraa ta'e bakka sayintuu. ሳትወጂያስ ጨከንኩሽ ለዓመታት ልረዳ ሊገባኝ አልቻለ አትጂብኝ ውዴ ያወኩት ብዙ አለ
ሰኔ 30 ሰኔ 30 አንዱ ይወድቃል ሌላው ሲነሳ ሰኔ 30 ሰኔ 30 አንዱ ይወድቃል ሌላው ሲነሳ